Ermiyaas raajii dubbataa ture ani dubbadhu sagalee kana maqaa tokko maqaa kana nam tokkotti dubbadhu jedhee tanan dubbadheen ture garuu dubbii waaqayyoo lafee koo keessa maal ta'e na nyaata ameen haleluuyaa maal keessaa nyaata Ermiyaasin lafee keessaa nyaata dubbii waaqayyoo lafee isaa keessaa dubbata Ermiyaas shaakiraadiyaa laabaarabaadiyaa garagara kana sitti raaja maqaa Yesuus Kiristoos sittan dubbata sagalee kana waaqayyoon dhageessa hote lafee kee waaqayyoon dhagaa gurri kee waaqayyoon dhagaa jireenyi kee hundumtuu waaqayyoon ni dhagaa sitti gurra kee duwwaa miti hojiin kee illee waaqayyoon dhagaa jireenyi kee illee waaqayyoon dhagaa Ermiyaas lafee isaatu lafee koo keessaa na nyaata dubbii waaqayyoo na nyaata waaqayyoo isin qonxootee isin adabee isin lolee isin ergata gaafa isin diddan gaafa isin waaqayyoon dhageessanii tu waaqayyoon dhageessanii torkii keessan adda goottan yeroo ammaa kana namoonni waaqayyoon isin dhageenya tajaajiluu ergiftanis ruguu namta sajjatanii giddillee shiramu amantoonni amantoota keessaa badan akkasi bakkeetti badu isaan akkasi nam tokko gaafa isaan dogoggoroo ergan bakkeetti badu ija isaanii namarra kaatanii jiru waaqayyoon irraan kaawwatan gurra isaanii waaqayyotti hidhatan amanaa tokko gaafa Yesuus Kiristoosiin fudhatu hundumaa caalchisee waaqayyoon irraa dhageeffatu lafee isaa dhaga'u dhalli isaa dhaga'u qaba jireenyi isaa dhaga'u qaba haleluuyaa gaaf tokko Phaawulos markaba Roomaa keessatti yaabbatee jiru warri kaan manfasaawii elemii keessa jira addunyaa afuuraa keessa jira Phaawulos markaba keessa jira addunyaa afuuraa keessa jira garaagarummaa sana isinitti hima warri kaan naggaadota Phaawulos wangeela lallabuudhaaf addunyaa afuuraa kee taa'ee biyya Roomaatti deemuuf jira markabni immoo raafame markabni masmara daandii gadhiise tokko warri kana kennan nagada isaanii bishaanitti gadi naqan duuneerra jedhan nyaata dhiisan caltee taa'uu jalqaban waaqayyoon tu keessa akka jedhe Phaawulos jedha addunyaa afuuraa keessa jedha anni isaatu waaqayyoon dhagaa maal jedhaa badee gabeetu raafamu shan raafate bidiruu gadhiisee raafate maqaa Yesuusiin nan dubbata bara dhaloonni waa dhaga'uu dide keessa dhagaa deema bara dhaloonni waa dhaga'uu dide of dhaga'u keessa dhagaa deemi waaqayyoo Yesus gooftaan yaaddaaniin nyaata dhiisanii guyyaa kudha afur fixaniin abdii fixan dhufumaan nyaadhaan kan du'ache addunyaa afuuraa keessa jiran amantoonni waaqayyoon hin dhageenye yeroo hundumaa abdii qabu jedhanii jira waan nyaatanitti abdiin godhatan yoo dhiisanis abdiin godhatan hin dhagaani waan ta'e dhaga'uu hin danda'an waan Phaawulos yerootti keessa taa'ee waaqayyo akkas jedhaan nam tokkittiin si keessaa nu tokkollee hin jiru ce'uun keessan murtoon markabni cabaa garuu si keessaa namni nu tokkollee hin jiru jedhe Yesuus dhageeka nama addunyaa afuuraa keessa taa'utu dhageeka Afaan sagalee kan dubbachuu barbaada bara raafamuu kana keessa dhaabbatanii bara kufaatii kana keessa dhaabbatanii bara dhaloonni waaqayyoon dhaga'uu keessa dhaabbatanii yoo jirtan kana keessa waaqayyoon dhageessu taanaan dhaloota raafamee du'u oolchuu barbaaddu sin raasa harka keessa namantiidha raasa bara dhaloonni raafamu keessa waaqayyoon mul'ata sirka kaawwata ergaa sirka kaawwata bara dhaloonni gooftaan isanii bakkee liigan keessa waaqayyoon siin mul'ata isaa keessa kaawwata dhaloota fida ga'uu qabda qophaa'e